Jaalatamtoota TV aadaa oduu zaatii kanaaf qabadhee dhufe gurraalee shingaa udeemaa oduu wajjin kan si wajjin turu Rashid Hajisuutiin. Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa naannoo Amaaraa guyyaa har'aa kana kan awwaalamee fi Dr. Ambaachonis geggeeffamee jira. Duuti isaanii kan nu mararee fi kan nu gaddisiise jechuun Dr. Abiy Ahmad dhaamsa addaa dabarfatanii. Naannoo Amaaraatti fonqolcha aangootiif jecha lubbuun namoota shanii kan dabranii fi haala hin beekamnee fi humnoota garaagaraatiin kan shororkummaan ka'e jechuun himama. Aangoo isaanii fonqolcha addaatiin kan kaasanii fi lubbuun namoota darbanii kanaa fi dhaamsa addaa kan dabarfatanii fi namoonni hedduun warroota isaanii lammii fi firoottan isaaniitiif jajjabina isaaniif hawwina jechuudhaan dubbataa jiru. Guyyaa kaleessaa irraa akkasuudhaan namoonni hedduun gadda guddaa keessa kan jiranii fi Dr. Ambaachoo kan akkaan jaallatanii fi hoogganaa raayyaa ittisa biyyaanis kan isaaniif hedduu yaddoo keessa jiranii maatii isaaniitiif jajjabina kan hawwanii fi firoottan isaaniis akkasuma kan ta'e jechuudhaan dubbataa jiru. Naannoo Amaaraa irratti Dr. Abiyyiidhaan akka of eeggannoo addaa taasiftan jechuudhaan namni tokko dhaamsa addaa geggeesse. Hooggansa keessan kana jibbuudhaaf paartilee addaa siyaasaadhaan ijaaruudhaan gara hooggansa keenya diddiiguu eegalan jechuun dubbataa jiru. Oduun biyya keessaa kanuma oduu biyya alaa Yuunet Ingidaa qopheesse. Ministeerri muummee UK Theresa May baatii dhufu aangoo hooggansa paartii konservaatiif akka gadi lakkisan beeksisuu isaanii hordofe kaadhimamtoonni of beeksisaa jiru. Hanga ammaatti kaadhimamtoonni 5 bakkichaaf of kaadhimaniiru. Ministeerri dhimma alaa Jeremy Hunt, ministeerri misooma addunyaa Rory Stewart, ministeerri fayyaa Matt Hancock, ministeerri dhimma alaa duraanii Boris Johnson fi ministeerri hojii fi soorama duraanii Esther McVey namoota hanga ammaatti kaadhimamtummaan bakka hooggansaa kanaaf of dhiyeessanidha. Dorgommiin hoogganaa paartii konservaatiif eenyu ministeera muummee UK akka ta'e kan murteessudha jedhameetu. Oduun zaatii kanaaf qabannee dhufne kanuma hanga oduu biraatiin walitti deemnutti nagaan naa tura.